Maqaan koo Dimbaroo Girmaa Waldurraan jedhama. Leenjisaa bulchiinsa magaalaa Leeqaadha. Guyyaa har'aa tapha gaariidha kan nuti taphanne. Akka carraa ta'ee gareen koo durfamaa kan inni ture. Garee koo gaafa inni durfamu gara daqiiqaa 35tti taphattoota xiqqoo laafiinsa agarsiisaniif naannoo qaawwaa kootee argee taphattoota lama yeroo sanan jijjiire. Taphattoonni jijjiire sun immoo kompiliitilii taphicha naa jijjiiranii tokkoof duwwaan boqonnaa bahee boqonnaadhaan booda tapha kana lamaaf tokkoon injifadhee baheera. Sanuu caalmaa taphaa wajjin jechuudha. Kun immoo waan dafqitee fi taphataa kee bakkaa bakkatti gaafa ilaalte gootu qabxiin akka dhufuu danda'u ilaaleen jira jechuudha. Amalli kilaba koo xiqqoo gara jalqabaa xiqqoo qaqqabanaa'u ture. Kilabiin koo immoo boqonnaa irratti gaafa gallu kutaa uffannaatti jijjiirree deebina jechuudha. Waan kun hundumaa ijoolleen koo akka isaan hamilee godhatanii kaka'anii kaka'umsa godhatanii hamileedhaan gara goolitti akka isaan deddeeman godheen ture. Akka carraa ta'e gooliiwwan hedduudha kan nuyi yaalle. Gooliin hedduu yaalle keessaa guyyaa har'aas akka carraa ta'e akka yaada murteessaatti murteessaan oofsaayidiidha jedhee nu jalaa shaareera malee gooliiwwan lamaan tokko ol oofii jedhamee nu jalaa shaarameera. Gara boqonnaa dudduubaa immoo galchii lama gaafa galchitu ati tiimii kee qabxicha eegsifachaa deemta jechuudha. Kanaaf difeensii fi istiraayikarii kee tokkoon gootee difeensii gidduu baay'ifatta jechuudha. Yeroo akkasii immoo gareen calluma jedhee kubbaa dhiita jechuudha. Ati ispeesii jiru kaabarii gootee gaafa taphattu kubbaan gara keetti dhufuu danda'a jechuudha. Qabxii kana qabattee bahuudhaaf immoo ittisaa kaawuntar attaakii gaafa argattu immoo fayyadamaa gaafa deemtu qabxii kana fudhattee waan baatuuf mala ammaltee sana ofii makootiin fayyadame jechuudha. Kubbaa gaafa argadhu immoo kaawuntar attaakii fayyadamaan ture. Kanaan immoo bu'a qabeessa ta'ee baheera jechuudha. Kilabii muka turrii baay'ee taphata. Kubbaa baay'ee taphatu. Kubbaa lafa buusuun kan isaan taphataa turani. Nunis yeroo tokko tokko kubbaa buusaa turre. Yeroo immoo gidduu keenya saampirees nutti godhan immoo kaawuntar attaakii fayyadamaa turre. Gareen sun gareen kabaja qabuufdha. Hin taphata garuu immoo gara daqiiqaa 70 olii booda doomineet goonee tapha kana moonee injifannee baaneerra. Kilabni muka turriis garuu kilaba ajajamuu fi kilaba tuffatamuu hin dandeenyeef kilaba gara fuulduraattis bahuu danda'udha. Anis akka kootti kilabiin koo torbee dheengaddaa guyyaa tokko mo'amee ture. Sana immoo ol deebinee gamaggamnee deemnee gara qabxiitti deebineerra. Yoo waaqni nu gargaaree qabxii kanaa olii galmeessuuf immoo gara fuulduraatti deemna jedhee yaada. Taphataan koo baay'ee cimaadha. Taphataan kun kaleessaan ofii koodhaan qofaattan taphattoota koo mariisaa ture jechuudhaan. Dagaagaa Darajja jedhama. Taphataan kun taphataa ani baay'ee jaalladhuu fi mootora garee kooti. Qobaatti jechuudha kan inni ijaaraa ture. Tireeningis qobaatti hojjechiiseen ture. Tapha kee barra gaddaatti deebi'uu qabda. Guyyaa gaddaa taphicha keessa hin turree. Tapha sana keessa waan hin turreef gara tapha sanaatti deebi'uu qabda kan jedhu qobaatti mammariisaan ture jechuudha. Hangaafa mammariisu difeensii koo qobaatti, miilfiildarii koo qobaatti, istiraayikarii koo qobaatti jechuudha. Walitti deebisee immoo tiim ispiriitiidhaan maal hojjechuu dandeenya kan jedhu irratti hojjechaa turre. Dhugaadha guyyaa har'a kanan baay'ee dinqisiifadhu taphataa lakkoofsa 8 uffatu. Akkasumas kaapiteenii garee koo of laatee lakkoofsa 14 Daawit Dabalaa. Istiraayikara Oromiyaa keessa jiran keessaa nama fakkeenyasii ta'uu danda'udha. Innis waan gaarii taphachaa ture. Lakkoofsa 44 koos maan of zamaachii kan ta'e taphataa gaarii ture jechuudha. Taphataan kun maan of zamaachii ta'e beenchirra ture jechuudha. Ga'umsa isaa babbaasee agarsiisaa ilaalaa guyyaa irraa beestii godhee gashadhee tiimicha naa fuudhee baheera jechuudha. Tapha ittaanu tapha Gullisoo wajjin kan nuyi taphannu. Gullisoon garee cimaadha. Garee guyyaa har'aa qabxii gaarii galmeessee bahedha. Haa ta'uunis cimnee dhufnee hojjenna. Garee kanaaf kabaja qabna. Garuu immoo tapha ittaanus yoo waaqni nu gargaare moonee baanee deeggartoota keenya guyyaa har'aa baasii isaanii baasanii kiiloomeetira amma kana deemanii dhufanii uffannaa isaaniillee qopheessatanii uffannaa deeggartootaa qopheessatanii hooggansi aanaa keenya bulchaan aanaa paartiin aanaa hundumtuu bakka kanatti argamanii nu wajjin hamilee nu laachaa turan ammallee kun fuuldura koo jiru. Kun immoo humna nu laata jechuudha. Kanaaf tapha ittaanuttis deeggartoota keenya hin gammachiisna kan jedhuun qaba. Ulfaadha fayyaa ta'a.